Uummata kanaaf dhaamsa waliigalaa maal qabdaa hawaasa si daawwachuu jiruu fi warreen wanni qordii ta'ee bira gahuuf hawaasa si jaalatu kanaaf maal dhaamtaaf walumaa gala cuunfitee fi dhumarratti immoo jaalatu nu fakkaata san ture. Irran deebi'aa jajjaboo Oromoonni qabna jettee abdatturra sheekootirraa isaa ta'uu wallisaarraa isaa ta'uu hayyootarraa haa ta'uu qabsaa'otarraa haa ta'uu artistootarraa haa ta'uu walumattu qabee uummata Oromoonni qabna jettu kana yoo gargaaruu dadhabdan isin tattaafatee keessaa bahu hayyoo lafaa keessan isin tattaafatee galmaan haa gaheetu yoo gargaaruu baattan miilan jalaan haxaawii naadhaa dhiisaadhaa walitti qabee maal jechuu barbaada akka if jala nyaatu ilmoo ifii if jala nyaatu bashoo qofa ilmi namaa if jala nama nyaatu akka bashootti ilmaan keessan if jalatti nyaatinaadhaa jettuun dhaamsa qaba. Thank you. Nyaatanii jechuutti hin jiru ilmaan keessan if jalatti nyaatinaadhaa yoo gargaaruu dadhabdan miila jalaan haxaawinaadhaa sani. Dhaamsi lammadaa kaniin ani qabu immoo beekamtiin akka itti faayidaa qabdu jira akka itti miidhaa qabdu jira. Warreen hawwii beekamtiidhaa qabuuf warra isin dura beekamerraa muuxannoo faayidaa isin qabduu fi miidhaa isin qabdu akka nama waa baratutti silaa bira tatta'anii haasoisanii itti seenanii gaariidhaa jettuun qaba. Beekamtiin bakka itti nama sheenessituu jira, bakka itti nama gammachiistuu jira. Kanaaf beekamtiidhaaf jarjaruun duratti faayidaa fi bu'aa beekamtiidhaa nama isin dura beekamerraa baradhaatiiti. San booda itti gaafatamummaa fudhadhaadhaa jettuun qaba. Kanuma haasawan ilaa ammaa haasawa keessatti kabajabaa uummata Oromoo uummata nan jaalatu kana jibbuu fi kana jaalatuu fi kanatti hinaafuu fi kana kuffisuu fadhullee walumaa galatti lammii tiyyataniin irraa dhaladhee haasawan ilaa ammaa haasawa keessatti yoon dogongoree jiraadhee dhiifama naa godhaa. Miira keessa galee yoon jiraadhee xiqqoo karaa maqee jiraadhee dhiifama naa godhaadhaa. Hedduun isin jaaladhaa. Obboleeyyan kiyya, ilmaan kiyya, abbootii kiyya, hawwan kiyya hundinuu dhiifama naa godhaadhaan isin hin jaa. Xumuradhee isin jiraan gama. Ulfaadhu farree kiyya. Mee faraan irra isin haa buusu takka kan feetan mee filannoo keessaniin kan irratti isin haa darbu dhumarratti saniin adda baanaa koomantii godhaa daddafaadha. Kan feetan. Anaan reedii godhaa. Hayyee. Tokko faraan keetii tokko immoo hawaasaa lama irraa mudhatu tokko firinnaa keetii tokko hawaasaa. Ya sobamanna ina duga waya ya sobamanna ina duga waya jikin daga muradi ani garatiya jikin daga muradi ani garatiya asiyana nitiyati sarina hankifte badandi bukandi dina jabati alayya nana kodi alorana afte osonika siyati orichana kundi dagara ko gasisi afmi desanuma Rendo ke sana dirtu ala dusuma ubahnya contoh pute wana kabutu shena wiya farriqo archatin hayatu
Yaa sobaa mannaa miina dhugaa wayyaa. Yaa sobaa mannaa miina dhugaa wayyaa. Wow. Thank you farree galatoomii. No manni booyan manni keenya gara laafaa bakka gadhiisan waan bashaq. Lilmee jechuun jiran na fakkaata. Lilmee fi wanna jaan caayaa jaalalaa jaanisi. Moo sakayyoo jaalala sakayyoos jaan sakayyoo. Lilmee yaa. Min boyina please. Kabannee na jirti adura jettee natiin boonii bareetti atis bareetti waayillee sagantaa jaalalaa qabannee si suutaan eegalsiifte si jaalachuu biyya eegabeeti gana galbii naa garaa ooyaa garaa koo dandeenye. Oh yeah, suma sire sura tapana loi sana gela pati aya ka bono me kanda kuta makani somal inna ajala lambini lambana arkate irge butu kabta matu sika fana mujala lagatti kalpate afimina urisi asilai kasi challe irgana challate onne wala yoga irgana munjalada nadura dappate samuna jeyte afina kamana gesi charajirenya sirana bagesi una mara yanni kena basi akanjiruto manjirusi sirba nama wale bakka tufeeti fi jira. Thank you farree. Tu galatoomii yeroo tanteetis aarsaa gooteedha. Sa'a dila kana jaalalaa hawaasni sii qabu fi atis bikka hawaasaa qabdu gaafiilee meeqa duraa duubaan deebistee wallahi galataan ganan jaamne qabdaa. Akka dhuunfatti na biraayis galata guddaa qabdaa. Keessummaa kiyya qabaa naa taatee accept na gootee asin naa dhiyaatu fankeetiif galatoomis hin jiru barbaadaa. Carraa dhumarratti ammallee fayyadamtee yoo dubbachuu barbaattee dubbattee akkasitti. Inni dubbachuu barbaadu hawaasaaf dubbadheetiin jira. Hawaasa kiyyaa nin jaaladhaa, nin abdadhaa, jiramni fuula duranii fageetii yaada wanta ilaa ammaa haasawnu kanarraayi. Tanin siin jechuu barbaadu ati immoo hawaasaan geessiifin dhaamee si biraa deema. Abdii show Instagram fi YouTube irra ture amma immoo hawaasni hedduminaan namni hedduminaan argamu TikTok irra waan ta'eef gara TikTok dhufee jira. Gartee gaaffii fi deebii wallistoota qofaa miti dhiyeessitu hayyoota namoota garaagaraa namoota Oromoon ni qabna jettu akka dhiyeessitu abdii guddaadhaan sirraa qaba jechuudha. Namuu jechuudha waan dhokatee gara hawaasaatiin takka gara mootummaatiin furamu sooshaal miidiyaa irratti takka waan gama isaatiin furachuu fedhu as biheeti dubbataa san keessa waa hedduu sirrataa jechuudha. Kanaaf nama hedduudhaaf falataa jeetii yaada wanta kanarratti qophii bashannanaa qofa osoo hin taane namoota harka qalleeyyii carraa isaan asirra itti dhufanii itti gargaaramuu danda'aniifillee silaa carraa akkasitti naafannee ta'eefillee ni fadha fuula dura namootuma waliin hayyoota jajjaboo kanuma dhiyeessu kana keessa jidduu miskiina tokko silaa dhiyeessite carraa miskiinni asirratti itti fayyadamuu danda'u yoo dhiyeessite gammachuu itti yoo danda'u jechuudha.
jabaadhu ani waa hedduudhaan sirraa eeggadha ganaa ati ilma xiqqaadha waa hedduu daleeda carraanaa kannitee sagantaa jalqaba irratti carraanaa kannitee gartee miidiyaan kan kee miidiyaa guddaadha hafaarfamu hajaalatamu carraanaa kannuu keetiif ani sirriitti carraa akkatti guyyaaf illee galatoomiin sin ja'ati jabaa keenya sin jaaladha thank you ummata oromoo naa galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Farree keenya inshallah sagantaa biraa bareedduun walitti deebina yoo rabbi ta'ee yoo rabbi katolchu ta'e immoo farree sarpiraayis addaatiin faraanii wajjin hawaasni wal agartanii yoo rabbi ta'ee waan ammaan tana himamuu miti waan bareedaa takkaan inshallah yeroo muraasa booda farree bikka ajaa'ibatti samii gubbatti haa agartan taha soo san immoo inshallah itti dhufnaa namuu qophiin eegaadhaa jechuu barbaada. Akkasii farree xiyyaa nagayaan naaturii galatoomii ulfaadhu sitti haa tolu. Galatooma. Okay, yeah, thank you. Yo, boom, boom. Akkami jirtan? Akkami sagantaan